Han takka Faaximaa Mayyaa intala diin bareedduu fi jabdu taasii dura fireendiin eegalin isii dubrummaa qabdu. Isiniif gee amma dubartii eebbisuu jalqabu rabbii isin biraan fidiin jaarsa yeroo aaressi jaaraa gurratti isin qabu. Kan osoo ati jirtu dubartii biraa gaadu kan yeroo si jaaraa harkatee farshoo gubbaan barbaadu. Rabbii isinirraa qabu. Han yeroo wajjin nyaatan afaan siif kaa'uu dhiisii si duraa'uu saamu kan maqaa kee jijjiiree nama keessatti qaallitti ijee lallabee si yaamu. Rabbi isinirraa qabu gaarii isin qabee badaa isinirraa qabu jeen isin eebbisaa yaa shamarran keenya jaarsa akkam feetammee naaf himaa deebisaa. Dhageetiin jira shamarran keenya akki jaan dhagaya. Jaarsa abbaa manaa jaarsa gaarii jaarsa abbaa manaa jaarsa gaarii feenaa akka Ali ibn Xaalib rabbi isiniif haa kennu amminji amma diddee boodan godhin sheenaa dardarri ammaa masgiida guutee barkaanis anuma dafaa ol saammadhaa kanuma Ali ibn Xaalib deebi'een dhufu kunuu isin duraa dhuma. Ergaa tokkoon qabaan kan dubartoota mara yeroo irra deddeebi'u kana natti muufatinaamee isin warri faallaa jaraa hijaaba uffadhaa barnoota illee baradhaa isin yaa ijoollee hadaraa saafuu maal akka taate kootaa sheekotarraa bara jalqaba irratti namuma isin fuudhuu dhufe hin dararinaa jettanii gabbara. An bakkuma tanaan na jabduudha nama isin fuudhuu dhufe hedduun dararinaa jettanii gabbara yoo nurra laafiftan beekaa ga'anillee dardara.